Namoonni hedduun akkamitti email keenya yoo namni nu waliin fayyadamaa jiraate akkamitti nama san ofirraa baasnaa fi akkamitti onlaayinii akka namni onlaayinii yeroo seenan agarre akkamitti dhokfachuu dandeenyaa ka jedhu buleetiin keenya tokkos onlaayinii irra taa'ee yeroo madaamiin na agarte sagalee natti ergitee na ajaa'ibaa jette. Inshallah onlaayinii akkamitti akka dhokfatan isiniin garsiisaa nafaana turaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu obboleewwan kiyya qaqqaalee fi gaggaarii ilmaan Oromoo marti keessanuu warri peejii kiyya jalatti argamtan karaalee garaagaraatiin baga jiraata isiniin jecha har'a warroonni karaa imoodhaan gaafii hedduu na gaafatanii walitti gurmeessee isin deebisa. Amma dura warroonni na gaafachaa turtan gaafii keessan viidiyoo gadhiise karaa garaagaraatiin TikTokiin viidiyoo gabaabduu malee gadhiisuuf hayyama waan hin qabneef karaa YouTube keessa seentanii akkasumas like, share, subscribe akka gootanii na gargaartan abdii isin irraa qaba. Akkasumas barnoota achirra gadhiise kallattiin hordoftanii akka itti fayyadamtan dhaamsa kiyya. Warroonni akkamitti TikTok imo keenya onlaayinii dhokfannaa ka jettan wantoota garaagaraa san malees kan sanii wal qabatu hedduu haga danda'ee haga rabbiin na beeksisin garsiisaa nafaana turaan afeerraa kiyya kallattumaan imo beettaadha irra guddaan keessa warri imo qabdanii akkamitti akka onlaayinii dhokfattan sin garsiisaa nafaana tura. Asumaan bakka tana yeroo imo keessa seentan bakka mallattoo ida'uu tana tuqxanii hoggaa mallattoo ida'uu tuqxan bakka tana as dhuftan jechaadha. As hoggaa dhufta siitingii keessa seentan. Erga siitingii keessa seentanii mallattoo qulfii tanarra cuqaastanii jecha. Mallattoo qulfii erga cuqaastanii asitti waan sadii isinii fida. Kuno waan ni kun sadiin akka isin barbaadanii godhachuu qabdanii kun tokkoffaan ka jalqaba irratti argamu kun lesson kuni akka onlaayinii ofirraatti dhokfattanii fakkeenyaaf onlaayinii akka namni hundi isin arguu barbaadan asirra kaa'attanii akka firendiinni warroonni bilbila keessan qabu qofa warroonni my contacts isin godhatanii jiran qofa akkasin arga yoo barbaadan ka gara gadii kanarra kaa'attanii yoommoo san hin taane ka gadii kanarra kaa'attanii jecha. Ka gadii kanarra kaa'attanii abbaan fedhallee isin arguu danda'u fakkeenyaaf kanarran kahaa namni tokko arguu hin danda'u jechaadha. Ka itti aanu immoo kana jechaadha. Ka itti aanu ka lammataa kana jechaadha. Ka lammataa kuni barreeffama yeroo barreessitanii ergitan akka namni isin agarre jecha akka bilbilli keessan raayitiin godha jecha akka waan isin onlaayinii irra hin jirre saniif fakkeessee ergaa jechaadha. Fakkeenyaaf yoo asirratti ergitan barreeffama ergitan san nama hundatu erguu danda'a akka isin ergitaniittan asitti immoo yoo asirra godhatan warroota lakkoofsa keessan seef godhatan qofaa yookaan sajjatan qofaatu isin arguu danda'a. Asirra yoo godhatan garuu immoo namni tokko isin arguu hin danda'u jecha akka waan isin barreeffama ergitan sun akka ture sanitti jechaadha. Ka sadaffaadhaa kinoo kana kun immoo maalii yoo jettan kuni bilbila jechaadha. Bilbila yoo nama isin asitti ka irraa kanarra yoo godhatan namni isin irra bilbilu waan jiru asirra godhatanii namni hundi isin bilbilaa jechaadha. Ka gara gadii kun immoo yoo godhatan namoota lakkoofsa keessan barreeffatan qofatu yookaan seef godhatan qofatu isin bilbilaa jechaadha. Ka gara gadii kanarra godhatanii akkanatti hubadhaa isin jedha. Ka immoo keessaa kana fakkaata. Sanitti aansuudhaan immoo bakka gara gadii kanarratti asitti suuraalee garagaraa suuraa garagaraa warroonni immoo blookii goota yoo jiraatan akka kana bakka kanarra cuqoostanii blookii hiikachuu dandeessanii jechaadha. Bilbila nama isin bilbilee ofirraa blooka goota yoo jiraatan kana fakkaata. Ka kanaa gadii immoo kun ka firendii yoo barbaadan akka firendiin keessan waan isin gadhiisan piroofaayilii keessan akka arga yoo barbaadan banaa dhiistanii yoo hin barbaanne immoo ni cuftanii jechaadha raayitii kana. Akkasumas immoo warroonni suuraa fi viidiyoo yeroo namni isin erge namni isin jalaa yoo haqe dafee akka bilbila imoon keessa seef isinii godhu asuma kana bakka store data jedhu kanarratti cuqaastanii bakka kanarra cuqaastanii bakka tana bantanii jechaadha. Noo bakka tana lamaan banaa gootan. Tana banaa gootanii suuraa ta'e viidiyoo namni isin erginaan dafee imoon keessa seef godha ofirratti jechaadha. Kara lamaan banaa gootan asirra cuqaastanii. Kan lamaan banaa gootanii ergasiitti asitanii ka gara gadii kana banaa gootan jecha automaatik seef seefana jechaadha. Kana banaa gootanii abbaan fedha isin irratti erge dafee yoo haqe seef godha bilbilli keessanii jecha. Ka imo barnoonni imo kana fakkaataa warroonni
WhatsApp karaa garaagaraa WhatsApp keenya yoo xalafame akkamitti beekannaa akka jetta yoo taatan karaa gabaabaadhumatti WhatsApp keessa yoo xalafame akka namni tokko itti fayyadamuu hin dandeenyetti akka godhachuu dandeessa singarsiisa nafaana tura asumaan kallattuma WhatsApp keessa seenee erga WhatsApp keessa seennee setting keessa seenna qasti gubbaa sana tuqudha setting keessa seenna erga setting keessa seennee bakka account tanarra cuqaasna jecha bakka account tanarra cuqaasna bakka asirratti security bakka irra cuqaasna ifama security osoo hin taane bakka tanarra cuqaasna jecha gara gadii tana tasadafaarratti argamtu tanarratti ergasii bakka tana dhuftanii asirratti cuqaaftanii ergasii asitti lakkoofsa tokko lam sadii lakkoofsa jahatti neqatan lakkoofsuma barbaadanii ammas tokko lam sadii akkas gootaniitti neqatan yoo barbaadan emailatti gatanii alaaziin asitti speak ettanii speak tana cuqaaftanii jecha okay tanii kallattumaan ammas ni hidhamee jecha fakkeenyaaf abbaan fedhe WhatsApp keessan keessaa bahee WhatsApp keessan ka seenu taanaan pin koodii gaafata dirqama pin koodii sun itti seenu malee hin banamu WhatsApp keessan akkanatti hubadhaatti fayyadama. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoon kiyya isinitti tola like share subscribe gochuun dagatina TikTok kiyyas follow godhaa galatamu. Dhiifama guddaa obboleewwan gaafii namoonni hedduun na gaafachaa turan keessaa gaafii jajjabduun deebisne nin dagadhe akkamitti yoo namni bilbila imo keenya nu waliin namni fayyadamaa jiraate akkamitti ofirraa ittisnaa akkamitti nama san ofirraa baafnaa ka jedhu ture sunis gabaabumatti bakka mallattoo da'uu tanarratti cuqaafnaa ergasii setting keessa tuqnaa erga setting irra cuqaafnee bakka security account security irra cuqaafnaa ergasii bakka mangee deebii bakka irra cuqaafnaa yoo namni waliin fayyadamaa jiraate fakkeenyaaf bilbila sadiitu imo kana fayyadamaa jira jennuuti bilbila sana irratti imo maali akka fayyadamaa jiru bilbilli sun bilbila akkamii akka ta'ee fi imo inni fayyadamaa jiru sun imo akkamii akka ta'e kunoo fakkeenyaaf delete no kaayira amma kana ofirraa haquudhaaf fakkeenyaaf imo ka gadii kana delete singarsiisa ergasii koodiin sinirra dhufa koodii bilbila keessanii sinirra dhufa kallattiin itti galchitan jecha nama sanirraa gabaabumatti imo delete godhaa jechaadha. Akkasumas immoo malee warroonni guutumaan guutuutti imo keessan haaromsuu barbaadan bakka delete account yookaan imo account kanarra cuqaaftanii ergasii lakkoofsa imo asitti dhuftanii lakkoofsa imo keessanitti galchitan jecha asitti dhuftanii lakkoofsa bilbila keessanitti galchitan asitti ergasii imo keessa imo nama hunda bira jiru guutuutti delete tahaa jechaadha. Ergasii asii banattanii immoo nama sana irratti deebi'ee bahaa jechaadha waan godhuun barbaanneefu akkasitti itti fayyadamaa sin jedha galatooma.